Harkefuni jalatam kabajamar duftota hawi orumtititu bakka biyya keessanii naguma jirtu jabaattu galata waaqayyoon dagaagoti ammas deebi'ee dhufeen jira isin jedha duftota kiyya akkuma argitanuu sila utuun qulqullaa'in kosii bicha utuu ta'ee jiru video utuun keessan lixan isiniif waraabaan ture so amma immoo qulqulleessee dugdina citee isin jedha duftota kiyya akkanatti miidhagsee jira. Akkanatti bareechee jiran isin jedha duftota kiyya kun dhugaa baay'ee tokko miidhaga lafa isaallee bareechee akka isinitti mul'atu godha isin jedha duftota kiyya mul'ata miti bareechaa daawwadhaa asimma biraatiitu bobooti jira sitti mul'ata dhabdii humti guutuu qaba. Akkasitti kanarra jechuudha kanarra ganaa soofaa waan akka soofaa kan isaaf ta'u hojjechiifamuudhaaf kennanii dhufanii jechuudha. Har'a akkasitti dujjina citee hojjechaan olee isin jedha duftota kiyya baay'ee tokko miidhaga baay'ee tokko nama hawwata akkuma argitan mabiraatii illee jalaan qaba. Naa kana fakkaata dujjina citeera baay'ee tokko dadhabee sila kotoota ture kun akkasitti sirreessee isin jedha duftota kiyya isinitti mul'ata abbiyaantii guutuun qaba kun isa kaleessaa jarri simintoo sana isa gurraacha sanaaf qalamee sana diban ittiin hojjetaa turan qodaanas jira qottoon akkuma sila beekamu as ture qottoo sanarree kaafne ani firiyeen kun akkasitti maashiniidhaan xaragaa ture jechuudha. Mul'ata dhaabee baay'ee guutuu qaba jaa lafti halkanaa yeroo gamma yeroo kun lamaan fidheeras jira. Mul'ata dhaabee baay'ee guutuu qaba. Anaa kana akkas ture hojiin koorra duftota kiyya midijaa silaalaan bitin jedha kun iddoo kanatti nyaanni hojjeta nyaata innaan waan xiqqoo baay'eetti dhibamaa jiri kunan argitani kuni iddoo midijaadha ibidda irratti bobeeffama kasala waan argee kun kursii kun targimoo waan argitani akkasitti miidhagee jira jedha duftota kiyya. Naa amma shaarii galee baay'atan malee sila qottoo duubaan ture jechuudha qottoo baqottuun ture akkasitti waan baay'ee miidhagu ta'ee jira isin jedha duftota kiyya. Asiin immoo eessa kaa'ame inni baarbikiyuun irratti hojjetamu ture na dabarsa isa kanarratti immoo baarbikiyuutu hojjetama waasiit irra kaa'ame mul'ata baarbikiyuutu irratti hojjetama kanarratti isin jedha duftota kiyya kun naa kana ture akkasitti zinnitti goone dhiifnee isin jedha naganaaf ta'aa daawwadhaa eegani video isin maruutti jira duftota kiyya baay'ee tokko miidhaga dhabbii guutuu qaba laftar kanarra saatii